saalaan gaafa wajjin dhalatu jaarraan qarooma wajjin dhalate. Waraabessi guyyaan yuusuutti ka'eera. Warri kun dukkana kana keessaa ba'uudhaaf immoo gufuun hedduutu jira. Gufuu duwwaa miti beeytu miti waan warri Harargee kun dhiiga ilkeetii garii liqimsanii garii tufanii hin jedhu kana caala. Haasawa Dr. Gammachuu Magarsaati eebba kitaaba seenaa jaarraa abbaa gadaa akkasuma yaadannoo jaarraa abbaa gadaa irratti haasawa godhanidha. Mee maal fakkaata eebbi dhiheenya kana seenaa jaarraa abbaa gadaa kitaabni haaraa eebbifamee fi akkasuma yaadannoo isaaniitiin wal qabatee jechuudha. Bakka ministeeronni qondaalonni biyyattiidhaa gurguddoon akkasuma hayyoonni adda addaa jiran namoonni gartee kaampaanii adda addaa hoogganan jiran irratti eebbifameeti jira. Mee waa'ee eebba kitaaba kanaatti wal qabatee akkasuma ergaa Dr. Gammachuu Magarsaa dabarfatan kanaa fi viidiyoo isaanii haga tokko waliin dhageeffanna. Akkasuma waa'ee haala sochii faannoon itti jirtu akkasuma hoogganaa faannoo guddaa kenna jedhanii kan isaa jiru garagaraatti leellisan kalloo uffatee mul'ateeti jira. Akkuma dura makiinaa sibiilaa keessaa makiinaan sibiilaa ijaaramtee fi mul'achaa turre ammantan ammoo kalloo mul'atee uffatee jira. Iskandar Naggaa Iskandar guddicha. Kana waliin ilaalla. Ana dura Abduu Moobaayilaa Birraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Warra jalqabaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu Moobaayilaa bi subscribe godhaa maamiltoota keenyatti dabalamaa nuti illeen isin simannaa. Waa'ee faannootii fi waa'ee gartee suuraa Iskandar tanarrattiin waa xiqqoo takka jireetiin birachi dabraa. Suuraan Iskandar kuni kalee fi dheengadda kana eega sooshaal miidiyaa kanarratti as bahee hedduu isa kaaniif qoosaa isa kaaniif ammoo jignaachin jechuudhaan faaruudhaan haala saniin jechuudha kan ittiin ibsamaatiin jiru. Faannoon osoo gartee nuti hundinuyyuu tuffannuu hooggansa siin qaban ijaarama gahaan qaban jibba irratti kan ijaaramedha osoo jennu jibba saniin ijaaramanii hagam takka akka isaan tattaafachaatiin jiran nuti argaati jirra. Qabsoon isaanii ammoo qabsoo sirna irratti yookiin mootummaa irratti miti akkuma isin hubattan qabsoo sabummaa irratti jibba irratti amantii irratti yookiin ammoo olaantummaa kennaa gadi dhaabnaadhaa fi waan qabsaa jiranidha jechuudha. Haa ta'uti Iskandar Naggaa jechuun faannoon akkasitti badaa ta'ee faallaa keenya ta'ee diina keenya guddaa ta'uu jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko murannoo isaa jechuun murannoo isaa dinqisiifachuun kee dirqama. Iskandar Naggaa kun Itoophiyaa irraa Ameerikaa irraa Itoophiyaatti Itoophiyaa eegalee ammoo Finfinnee keessa mana oowwaa keessa jiraata. Iskandaraachin aktiivistaachin jechuudhaan yoo xiqqaate namni 4-5 isa ajjabeetiin alaabaa lumuudii san qabatee cinaa lameen isaa deemaati akaala akkasii saniin jiraata jechuu barbaadeeti mana oowwaa keessa jiraata. Achi keessaa gadi bahee olaantummaa saba kiyyaatiin deebisaa akkaataa milikkaleessaatiin hojjedhaa olaantummaa faannoo deebisa jedhee eega hidhattillee aarsaa kaffalee hidha keessallee eega bahee gadi dhiifame booda faannootti makame jechuudha namni kun. Duuba beekesaa ta'uu yookiin ammoo itti fakkaattees haa ta'uu murannoon isaa akkuma garaagarummaa qabnutti dhugaa dubbachuu fi kan nama ajaa'ibsiisudha. Tahee ammoo jechuun akka fedhettiin ilaalcha fedheefuu yoo haa ta'u kan nama dinqisiisudha. Tahee ammoo warra kana keessatti yeroo takka takka yoo isin ilaaltan haalli akkaataan godhamu. Fakkeenyaaf amma dura makiinaa sibiilaan ijaaramte makiinaa sibiila feerroo fooqiin ijaaran kana jechuudha. Kan sibiilummaan suniyyuu makiinaa sochoosuudhaaf osoo hin taane fooqii tokko ijaaruudhaaf kan ta'u kan gartee hoogganoonni faannoo keessa itti fayyadaman jiru jechuudhaani harka makkalaakaa harka raayyaa ittisa biyyaa galee hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti ajaa'ibsiisoo guddaa ta'e namatu keessa jiraata moo akkan duuneef achi keessa ta'a moo makiinaan sibiilaa tun ammoo sibiila kana baadhattee akkamiin sochooti ka jedhu hedduu ajandaa guddaa ta'e jechuudha. Jechuun gara tokkooni hagam takka gartee mala akkamiitti fayyadamna ka jedhu mallummaan harkaa badee wanni isaan hin ta'in hin jiru ka jedhus namoonni akkasii chaatiin jiran jiru. Akkasuma gartee du'a sodaadhaaf kana godhan fi qabsootti jiraachaa jechuudha. Namoo haala adda addaatiin kan isaan ibsachaatiin turan jechuudha. Amman tan ammoo kalloo uffateeti kan inni mul'ata jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf namni kun gaafa Finfinnee jirullee akkamatti ajaa'iba jechuun oma addaatiin as baha namni kun xiqqashoo jechuun hanqina uumamaan nama jechuun waa dandeettiin qabne nama akkasiiti haasa'u isaallee ka durii gaafa inni haasa'us ni beektan jireetii yaada. Duuba kalloo uffateeti as bahee. Mee amma kalloo uffachuun kun kalloon kun rasaasa irraa dhoorkamoo rooba irraa dhoorkamoo aduu irraa dhoorkamoo maalinnidha. Amma warri ammoo jignaachin jedheeti kan inni faarsaatii jiru. Akkuma amma jennee qabsoo faallaa keenyas yoo ta'e nurratti illee qabsaa'uudhaaf illee yoo ta'e sirnaa fi miti warri kun mootummaadhaaf miti bar mootummaadhaaf yoo qabsaa'e sirnaaf yoo qabsaa'e rakkoo miti. Garuu isaan walumaa galatti oromummaa kan jedhudha qabsoon isaanii. Jechuun Oromoo biyya san irraa bararraa kun Birhaanuu Naggaa jedhe san haala saniifidha kan isaan qabsaa'an jechuudha. Tahee mee amma fakkeenyaaf kalloon kana uffachuun maal agarsiisaa kan jedhu namoota hedduu biratti bifa qoosaatiin bifa qishdaatiin sadarkaa kanarra gaan kan jedhu haala akkasiitiin kan inni ibsamaatiin jiru. Warri ammoo jignaachin jireetti kan inni faarsaatiin jiru. Warri kun ammoo somaa tuffannu faannoon tolosoo tuffannu hooggansallee dhabdu baraaxooytuus taatu
xiiqii waan jedhamu ni jiraami aartiin itti bahee muuziqaan itti bahee fi diraamaan adda addaa ittiin hojjetamee fi aartiidhaan deeggaramanii kanuma gartee yookiin faanoon haga gartee ummanni eegu san hin geenne ummanni isaanii ammoo mallaqaan waan hundaan yaadaan akka gaariitti utubanii haala ajaa'ibaatiin furgaa'aa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf haasawa gaafa Adwaa irratti Jeneraal Biraanuu Juullaa haasawa inni godhes ni yaadattu haga gartee fakkeenyaaf raayyaa ittisa biyyaa keessatti qoqqoodamiinsa uumaniiti jiran akka nuti gartee tokkummaadhaan raayyaan ittisa biyyaa biyya isaan eeyillee nu godhaatti jiran haga jirutu akka waan akkas fakkaatu haasaweeti ture jechuudha. Kanaafuu iskeenii haala kanaan kal'oo uffateeti kal'oo kana Oromoo keessatti durii akka amma soo hin ta'in dur daa'imman fa'aa ittiin baadhatu jechuun haa waliin daa'imman ittiin guddisu jechuudha. Iskandar Tarii waan inni dugdatti ittiin baadhatu naaf hin galle rasaasa dhorkaa kan jenne kal'oon rasaasa homaan dhorkuu kal'oon karee ta'e kal'oonii ta'e kasaree ta'e ani naaf hin galle garuu maaliif akka fayyadame eenyumaaf iyyuu ifaa miti. Tarii yoo isiniif galee abbaan rabbi isiniif laaffise komantii kana jiranaaf kaayaan isiniin bara hagan takka dhamaanii jiran hagan takka rakkataniiti jiran tarii isaan fakkeenya wahii saba kennaaf taanaa ergaa wahii dabarfachuu yaadan isinaaf hin galle haala kanaan mul'ateeti jira bifa ajandaa guddaa ta'eeti jirachuudha uf dagatuu hin qabnu isin jechuu barbaadeeti keessattuu warri gartee badhaatanii bilisoomne jettaniiti yaaddanis jechuun faaruu mootummaa qofarratti miti akka gartee diinni akkanaa kun isin duuba jirus yaadadhaa nama isiniif qabsaa'u faallaa keessanis ta'u paartii mormituu akkasuma gartee kan qawweedhaan qabsaa'u kan gartee karaa nagahaatiin qabsaa'ullee ija jibbaatiin hin laalina ormi akkanatti halkanii guyyaa akka ta'u hundaan akka hin taaneenillee jechuudha akka ta'uu fi akka hin taaneenillee kan hoggansa hin qabne kan gartee dandeettii yookiin beekumsa iyyuu hin qabne xiiqiidhaan haala akkanaa kanaan qabsaa jiran jechuudha. Kanaafuu nuti illee wal qoqqooduudhaa fi wal jibbuu dirqama baqqaa yookiin ammoo badhaadhina malee badeen badaa ebaluu malee badee baduun qaba ebaluu yookiin ammoo eessantaan ebaluun irraa baduu qaba isatu gartee faallaa kiyyaa ni diina kiyyaa haala akkas akkasiisan irraa osoo of qusanneetumaanii yoo xiqqaate faarsuus yoo baanne cal'ifnee nama Oromoodhaaf qabsaa'u tokko osoo kabajaa qabaannee fi faallama keenya kana laallee jechuu barbaadeeti tarii warri biyya bulchaatiin jiru ammoo warra afaan Oromoo dubbatu yeroo gartee warri kun akkanatti irratti wal ijaaree jiru kanatti warra afaan Oromoo dubbatu kana waliin guyyaa takka ni araaramu qalbii horatu jenneetii dhumee naka abdimaan jechuudha. Obboleeyyan lameen araaramanii diina waloodhaa ofirraa dhoorgan yookiin ammoo diina mosan illee gartee karaa tahuuni hagani daangaan dabarretti yoo karaa nagaatiin itti wajji walii galan nuti rakkoo irraa hin qabnu jechuudha. Oromoon olaantummaadhaaf osoo hin ta'in walqixxummaadhaaf kan inni qabsaa'uu fi warra ammoo olaantummaadhaaf qabsaa'u olaantummaa san irraa dhahaa yoo inni walqixxummatti amane walqixxummaadhaan yoo walii galanis rakkoo miti. Kanaafuu walaa quba qabaannu tokkummaa haa qabaannu walitti quba qabuu irraa ebalu malee waan jedhu irraa osoo of qusannee jechuu barbaadeeti. Tole hayyee yaadannoo sooressa jaarraa abbaa gadaa nama qabsoo bilisummaa Oromoo tanaa jalqaba bu'uuressa keessaa nama tokko nama gartee fakkeenyaaf karaa dippiloomaasiitiin Oromoodhaaf hojjete keessaa nama tokko nama gartee dippiloomaasiidhaan biyya alaatirraa qawween hammayyaadhaa qawwee yeroo san keessatti qawween hammayyaa akka harka Oromoodhaa seentuu nama godhe keessaa nama tokko akkasuma gartee warra fiinqileetiin mootummaadhaan lolee ture keessaa nama tokko tahee nama barate tahee yeroo sanitti shira mootummaadhaa dubbisuudhaan akkasuma xalee adda addaa mootummoota adda addaatitti barreeffatuudhaan biyya adda addaatti barreeffatuudhaan wanni jechuun seenaa isaa isin himuufi miti sooressaa jaarraa abbaa gadaa wanni inni tattaaffii jiru isaa guutuu saba kanaaf hin ta'in hin jiru jechuudha. Duuba yaadannoo isaa fi akkasuma seenaa isaa kitaaba jaarraa abbaa gadaa hedduu dinqisiifannaa guddaa argatee hedduu jaalatamaa argateeti jira. Kitaaba isaa kanarratti abbootii qabeenyaa akkasuma hayyoota adda addaa manguddoota Oromoo sheekotii fi abbootii gadaa garaagaraa akkasuma qondaalota mootummaa gurguddoo ministeerota hanga bulchaa magaalaa Dirree kan gartee walgahii Oromoo keessaa hin dhabamne bakkuma qondaalonni mootummaadhaa irratti heddummaatan kana keessatti jechuudha. Nama akka Dr. Gammachuu kan saba isaatiif takkaa callisee hin beekne mootummoota dhufaa dabraa wal duraa duubaan hunda isaa osoo dhugaa Oromoodhaa lallabu osoo gartee lakkii karaan Oromoo kanaa miti yeroo jedheetiin yeroo hundayyuu osoo gartee Oromoodhaaf dubbatu Oromoo karaa kana deemi jedhee osoo Oromoo walitti harkisuu nama agarraa jiraateedha. Nama jaarraa abbaa gadaa fa'aa waliin seenaa guddoo dabarseedha. Mee jechuma isaa irraa dhageeffanna dhugaa dubbachuu fi haasawa kanarratti yeroo duraatii fi waan kana kaniin dhagahe jechuudha. Waan jaarraa abbaa gadaatiin fi isa wal qabsiisu kan inni dubbate kana jechuudha. Duuba eebbaa kitaaba seenaa jaarraa abbaa gadaa kanarratti hedduu bifa dinqisiisaa fi bifa ajaa'ibsiisaa taheenii torban kana guutuu kan ajandaa taheetiin ture jechuudha. Bifa ajaa'ibsiisaatiin eebbifameeti abbootiin qabeenyaa arjaaleen Oromoodha jechuudha. Kitaaba kana caalbaasiidhaan akkasuma gartee dhuunfaadhaan mallaqa gurguddaadhaan
kuma dhibbaa hanga miiliyonaatitti namoonni hedduu irratti hirmaatanii bitaniiti jiran jechuudha. Namoota gartee sooressa akka Jaarraa Abbaa Gadaa kanaa akkasuma gartee warra akka Waaqoo Guutuu warra akka gartee Haji Adam Saaddoo namoota akkanaa kanneen bara warri badhaadhina gaafa dhihoo waa'ee harma muraa fi harka muraa aanolee waa'ee kanaa barreessan warra akka Waaqoo Guutuutiif kan akka Jaarraa Abbaa Gadaallee bara qabsoo qeenxeedhaa jiraniiti haala akkasiisaniin lafa kaa'anii bara qoraa jechuun ka barsiisota walgahii cufaadhaa irratti kartee miliqeetiin bahe kan OMN harka seensan irratti anillee viidiyoo sana isiniif maxxanseetiin ture seenaa qeenxeedhaa jiranitti haala akkasiisan keessatti kaa'an jechuudha. Yeroo kana keessatti duuba kitaabni seenaa isaanii akkasumatti waa'ee yaadannoo isaanii akkasitti godhamuun waanuma sirriiti jechuudha. Mee viidiyoo gaabatan waliin dhageeffanna. Galanni ka Rabbi guddaati ila asiin nu gaheera waan taateef. Kaampaanii guddicha Afrikaan Holding Group qabsoon Jaarraa Abbaa Gadaa Afrikaa Holdingii dhaleera. Birrii 300 kitaaba 600 binna jennee akka Afrikaa Holdingiitti murteessinee jirra. Ulfaataa. Wow! Africa Holding Group. Sadiin eegalanii jiranii. Akka Jaarraa fi nuyi ijoollee. Ammoo kan uumirra Almeida warri kabajan hedduutu jira. Fuulaan isin kun hiriyaadha akkuma qabaadha. Hiriyaadha. Ijoolleen har'a jiran kun yoo umuriidhaan qaqqabanii jara kana hin beekan ta'e maqaa isaanii ilmaan kanatti dabarsuun kun dirqama nu irraa eegamudha. Jaarraa Abbaa Gadaa yoo ta'e Jaarraa Abbaa Gadaa qaroodha. Ana gaafa jaarraan gaara mul'ataatti waraanarra oole ilma kiyya lammataatu dhalate. Maqaan isaa Jaarraadha. Dhageessanii jirtu kara dura Oromoo yeroo Jaarraa Abbaa Gadaa gaara mul'ataa keessaa qabsoo finiinsaa turetti ilmi kiyya dhalateeti. Achumaanin ilma kiyya immoo Jaarraa itti baasee anarraan dhagaye seenaa Dr. Gammachuu kana jechuudha. Jaarraa itti baaseedha. Dhaloonni har'aa kuni waan biraa yoo dhabe yoo gartee dhaqqabeetiin waa'ee isaan hojjetan san yoo beekuu dhabe maqaa isaanii kana qabsaa'ota kaleessa kan akkanaatti jira kana dhalootatti dabarsuu qaba. Dr. Gammachuu Magarsaa wanni isaan hin dabarsin hin jiru qabsaa'ota Oromoo gameeyyii duraanii kana hunda keessatti yeroo haasawa kaasanii nama guddaa hedduun dinqisiifadhuudha dhugaa dubbachuu fi karaa gartee waa'ee Oromoo kana keessatti irra dibaa fi as qaqqabaa achi qaqqabaa kana hin beeku Dr. Gammachuuni haasawa inni asirratti ministeerota dabalatee akkasuma qondaalonni mootummaadhaa gurguddoon jiran kanarratti ergaa inni dabarfatamee dhageeffadhaa fuula duratti. Gaafa gaara mul'ataatti lagatti reeffa guuran sana ilmi kiyya dhalate. Kanaafuu maqaa Jaarraatti moggaase. Kanaafiyyuu waan Jaarraa waan hin dubbadhu hin qabu. Jaarraan qaroodha. Jaarraan jabaa Oromooti. Akka saalaan gaafa wajjin dhalatu Jaarraan qaroomaa wajjin dhalate. Jaarraa waaqatti mul'ise. Jaarraa nuhitti immoo Jaarraatu mul'ise. Jaarraan kophaa miti dhaloota. Nama hedduu jira maqaa. Ali Birraan jedheera beekaa. Waan bade barbaadaa yeroon isaa ga'eera. Abbootiin guuture waraabessi guyyaan yuusuutti ka'eera. Dhageessa miti sirbi Alii Birraa waan bade barbaadaa yeroon isaa ga'eera. Waraabessi guyyaan yuusuutti ka'eera. Warri kun rakkoon keenya maal? Namni aadaan irraa badde, namni afaan irraa badde, namni amantiin irraa badde. Namni waan inni qabdu cufuuyyuu irraa bade halkan tokkotti deebi'ee waliin argu. Nu warra dukkana keessaa ba'aa jirudha. Dukkana kana keessaa ba'uudhaaf immoo gufuun hedduutu jira. Gufuu sana hundaa danda'anii akkamitti bara bahan jedhe Oromoon moofaa ofii hodhatanii doofaa ofii gorfatanii abalu kana tolchee abalu kana balleessee otoo hin tahin amma nuyi warra dukkana keessaa bahaa jirudha. Gufuu duwwaa miti waluu gufachuu jira. Waluu gufachuu jira.
beeytu miti waan warri Harargee kun jedhu. Dubbii warra maal jedhe boo? Dhiiga ilkeetii garii liqimsanii garii tufanii. Hin jedhu kana caalaa. Daanis gammachuu. Gammachuu maaltu jiraami? Gaazexeessaan isaanis gammachuudha akkana jedhan kan jedhudha haasawa kana booda inni itti fufeedha. Hedduu takka Dr. Gammachuun irra diddibaa as qabaa achi qabaan beeku. Yeroo gaazexeessota waliin gaafiif deebii godhu jechuudha. Ogguu fakkeenyaaf yookiin afaan akka barbaadanitti isaan gaafatuudhaaf yookiin gartee akkas jedhanii faarsaniitiin irra diddibanii bira dabruu barbaadanis akkasitti gartee haga namni keessaa muree bifa fanii fakkaatu waan inni gaazexeessota garagaraa inni gartee qaanfachiisu hunda jechuudha. Kan dhagaa haa hammatan jedhu tokko fanii beeytumi akkasitti gartee yeroo hundayyuu nama waan akkanaa kanaan jechuudha. Hayyummaa isaa irratti nama gartee nama qabxii takka illee siif hin kennine waa'ee dhimma Oromummaa irratti nama qabxii takka illee namaaf hin kennine dhugaa dubbachuu fi waraabessi guyyaan Yuusuutti ka'ee jira jechuun as keessa fakkeenyaaf ministeerota namoota gurguddaa eebba kitaaba kanaa irratti namoota gurguddaa warra biyya bulchaatiin jiru hedduutu jira warra bilisoomne jedheetiin amanu jechuudha. Achirratti dukkana keessa jirra gufuu hedduutu nu jira gufuu nu dura jirtu qofaa miti nuti ofii keenya haga wal gufachiisaa jirru hedduutu walirratti hojjetaatiin jirra akka jedhu erga akkasii dabarfateeti jira. Ebalu yookiin ammoo ebalu san balleesse ebalu kana tolchee qofaa miti dukkana keessa jirru kana keessaa bahaati jira dukkana kana keessa haa baanu ka jedhu mammaaksa dhiiga irgaa gariin liqimsanii dhiiga ilkeedhaa gariin liqimsanii gariin tufanii kana caalaa hin dubbadhu jedheetiin jecha gadi fagoodhaa jecha gartee hiika hedduu qabu haala kanaan ergaa dabarfate jechuudha. Eebba kitaaba seenaa jaarraa abbaa gadaa irratti jechuudha. Gootota akkanaa gartee kan gaafa duraa diinni biyyaa baase bara gaafa wayyaanee illee jechuudha. Jiraa isaati jaarraa abbaa gadaa jiraa biyyaa baasan malee osoo qabsootti jiru biyyaa baqaa keessatti Yaman keessatti yeroo inni du'etti ammoo reeffi isaa gara biyyaatti gizee galu beeki goota biyya sanii jedhameeti simatame gaafa wayyaanee illee jechuudha. Arran tana fakkeenyaaf bakka inni hin jirretti namni hedduun fakkeenyaaf har'a jaarraa abbaa gadaa goota jedhee dubbatuu danda'a jechuudha. Garuu gaafa inni jiru san meeqatu waa hima Oromummaa tanaaf jecha meeqatu itti roorrisaatiin meeqatu gartee dhakaa itti darbataatiin ture jechuudha. Akkuma arran tana gartee gootota meeqarratti dhakaan darbatamu kana jechuudha. Dr. Gammachuun kitaaba kanaatiif akkasuma yaadannoo gartee jaarraa abbaa gadaa irratti ergaa kana dabarfatuun isaa hedduu takka qabbaneesse dhugaa dubbachuu fi bakka hundattiyyuu bakka gartee uf dagatameeti yookiin gartee miidhama fakkeenyaaf ani nyaadheetuma yoo quufe yoo beelawaa dagadhe bakka gartee Oromoon bakka nagahaan jiraatu Finfinnee keessaa bakka nagahaan harka dha'uu danda'u bakka nagahaan bahee galuu danda'u keessa jiraate ammoo obboleessisaa kan biraa kan du'utti jiru kan ajjeefamaa jiru kan roorrifamaa buqqifamaa aduu fi rooba keessa jiru yoo kan dagannu taate meelal ka amma fakkeenyaaf barbineessuu walirratti hin callisu yaa jira kenna nuti namaa ammoo akkamitti callifna yeroo bakamiyyuu jechuudha. Kanaafuu bakka akkanaa kana keessatti namni hagas as keessatti nama meeqatu fakkeenyaa fi miirri isaa of yaadatee gammachuudhaan gartee yeroo Dr. Gammachuun akkas jedhu san akkasitti gartee gammachuudhaan fuulli isaanii ifee mul'ate jechuudha. Nama keessattuu bakka akkanaa gootummaa seenaa yaadannoo gootaa fi akkasuma gartee seenaa isaa eebbisiisan kana irratti goonni fi namni jabaan akka Dr. Gammachuu kun jiraatee hagana namarraa buqqisuun hedduu takka namatti tolaachuudha. Rabbi umrii isaa dheeressu kan Dr. Gammachuu Magarsaa jaarraa abbaa gadaa akkuma amma gartee Dr. Gammachuun jedhe kana dhaloonni gartee kaleessa isa hin dhaqqabin illeen yoo xiqqaate maal arra viidiyoon jaarraa abbaa gadaa haasawni inni godhe kan gartee har'aa miti waggaa 50 har'aa waggaa 100 har'aaf illee haareetti sammuu kee kana si'eessee si kakaasu hedduutu jira. Dhageeffadhaa irra deemaa dubbisaa kitaabolee mee sila seenaa qeenxee jedhamee mee kabarreeffamu viidiyoo maan dhageeffadhaa mee waan jaaraan haasa'e aga tokko ni jira viidiyoo hedduutu jira fakkeenyaaf asirra waaqoo guutuun haasa'e hedduutu jira kan gartee fakkeenyaaf viidiyoodhaan hin dhaqqabee warra akka gartee Haajaa Damsaa Doo qabsaa'ota kaleessa warra akka Taaddasaa Birruu kan gartee haasawaan hin dhaqqabamin hedduutu jira garuu warra viidiyoon jiru kana mee dhageeffadhaa maali maa faarfaman gootonni kunniin kaleessa maal hojjetan warra har'aa fi kaleessa mee fakkeenyaaf garaagarummaan isaanii maali kan jedhu hundi kennaaf dagatuu hin qabnu jechuudha. Jaarraa abbaa gadaa jiru isaa akka dhalaterraa qabsaa'u lubbuun isaa akka gadhumaatitti osoo shira osoo ormaaf bitamee paartii tokkoof bitamee faarsee bula osoo hin ta'in odoo saba kanaaf falmatu osoo gartee saba kanaaf ifaaju gara fuula rabbii deeme karaa biyya nataan isaa haa qananiisu. Innaa kitaabni akkanaa kunneen barraahuun hedduu takka namatti tola. Abdul Abduu Mobaala Biraayii hanga qophii biratti wal deebinutti nagaan naa tura.